Gittim. Dirgim. Dirgim. Jia jalatame, jia hunda jalu, jia filatame, keeysatun ditolu, garib khayri tenyas keeysabba'i fannu, ahlan wa marhaban shahru ramadanu, ahlan wa marhaban shahru ramadanu. Achime. Tole. Okay. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu saatanaa qabatee kan isiniif dhufe amma waa hedduu osoo hin qabnu oduu saatanaa qabatee kan isiniif dhufe an obboleessa keessan saahiba keessan takka obboleessa keessan ni taata qaa lachuutu ni taate ana takka ana jettiin jamaalitu isin qopheessaa sagantaan guyyaa har'aa tana fakkaate. Hiriira mormii guddaatu dhagahamaa jira. Gama daa'immanii. Ijoolleen daa'immanii amma akkam fiigaa ol dhufe kanatti ni argitanii. Ijoolleen daa'immanii ala kanatti waliin qabamanii hiriira ajaa'ibaa ba'u jiran. Hiriirri noo maal jedha? Kan waliin ilaallu ta'a. Hiriirri kana fakkaata. Warroota hiriirratti hirmaatee kaayyoon hiriira kanaa maal jennee gaafannee jirra. Kaayyoon hiriira kanaa akka nuuf himanitti akkuma isin dhageessan mirgi laaqana keenyaa nuuf haa eegamu. Guyyaa qaxaraa bulanii halkan qaxaraa bulanii guyyaa nu jala fiigaa waliin nurraa haa dhaabbattu. Akkasuma akka hiriirtonni jedhanitti rakkoon keenya kun har'aa fi boru keessatti furmaata waaraa hin argatu taanaan nuuf isaan jidduutti rakkoon hin taane uumamuu mala jechuudhaan hiriirtonni guyyaa har'aa sagalee isaanii dhageessaniiti jiru. Sagaleen keenya kun yoonii fi furmaata dafee hin arganne hiriirri keenya kun akka lixa biyyattiittis ol fulla'uu hubachuu qabdan jechuudhaan hiriirtonni cimsanii hubachiisaniiti jiru. oduun oduu ariifachiisaa waan ta'eef saffisaan akkanatti fiigaa dhufee isiniif dhiyeesse yoon isin jarjarees dhiifa manaa godhaa ijoollee guyyaa qaxaraa bultanii hin fiiginaa laaqanaas takkaa godhaa fi takkaa hiraa birraa hambisaaf khayri waa khayraati ijoollee maa gaboo hojjetan hay kanumaafuu sagantaan kun dirqama waan taateef laal isinii miti biyya biitituun boru ijoollee tana qabdi tanaafin sagantaa tana isiniif qabadhee dhiyaadhee galatooma nin jarjaree gaa dhiifa manaa godhaa. Isin jala fiigaa oolani. Istiidiyoolee silaa akkanatti waan dhufanii xiqqishoo silaa tottolfatanii tuma suufaa sitti kaayyatanii akkasitti dhufanii tanaafuu gaa dogoggora keenyaas dhiifamu nu godha wanni himu jirtu. Erga haayisan kana akka namuu isinii dhaga'uu feetanii jechuudha.